Boba'aan naannoo Tigraayitti ergamu guyyoota 11 darbaniif haala adda ta'een hir'achuun himamaa jira. Baha giddu galeessaa keessatti haleellaa Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen gaazexeessitoota dabalatee yoo xiqqaate namoonni 38 ajjeefamuun himame. Waraanni Suudaan humna addaa waliin lolaa erga tureem yeroo ammaa kana magaalaa guddittii biyyattii Kaartuum guutumaa guututti to'annoo isaa jala oolchuun dhagahameera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa nagaan keenya kan kabajaa fi kan jaalalaa iddoo jirtanitti isin haa ga'u jecha oduu kanaa fi kanneen biroo isin biraan geenna hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeera. Boba'aan Tigraayitti argamu guyyoota 11 darbaniif haala adda ta'een adda cituun ibsame. Naannoo Tigraay biiroon daldalaa fi alergii guyyoota 11f haala naannolee kaan irraa adda ta'een gara Tigraayitti boba'aan kamiyyuu akka hin fe'amne himeera. Odeeffannoo dhaabbanni dhiheessaa boba'aa Itoophiyaa naannolee hundaaf raabsuun dhiyeessiin boba'aa guutumaan guututti kan dhaabbatee naannoo Tigraayitti qofa akka ta'e kan agarsiisu ta'uu biirichatti daayirektarri dhimma shaammattoota obbo Kaasahuun Kindiyyaa himaniiru. Biiroon daldalaa fi alergii naannoo Tigraay wiixataa bitootessa 24 akka lakkoofsa faranjootaatti dhiheessii boba'aa ilaalchisuudhaan xalayaa dhaabbilee federaalaa dhimmi isa ilaallatuuf barreesseen gara boba'aa naannichaatti kan ergamu irra kan kaahame ammas itti fufuu himeera. Biirichi xalayaa naannichaatti yookaan gara ministeera daldalaa fi walitti hidhaminsa naannawaatii abbaa taayitaa anniisaa fi enerjii akkasumas dhaabbata dhiheessii boba'aatiif barreesseen yeroo dhumaatiif boba'aa kan gara naannichaatti seenee bitootessa 15 akka ta'es ibsateera. Baatii amajjii irraa kaasee hanga boba'aa gara naannichaatti galaa ture haalaan hir'achuu xalayaan kun kan ibsu yommuu ta'u biirichi bitootessa 13 fi 14 naannoo Tigraay kana keessatti konkolaattonni boba'aa fe'an 2 qofa akka seenan himeera. Bitootessa 15 irraa kaasee ammoo konkolaataan boba'aa fe'u homtuu gara naannichaatti akka seenu dhaabee fi rakkinni akka itti fufee akkasumas walxaxaa taasisaa akka jiraatus himeera. Boba'aan naannoo Tigraayitti dhihaatu ilaalchisee irra deddeebiidhaan gaafiin dhiyaachuu fi mariiwwan geggeeffamuun eeraniiru. Xalayaan kun dabaluudhaan afaaniin boba'aan akka gara Tigraay seenuuf nutti himamee abdii godhannee turrullee hanga ammaatti garuu rakkinnichi osoo hin furamin tureera jechuun rakkinnichi akka hin furamin ifa godhe. Biirichatti daayirektarri dhimma shaammattootaa obbo Kaasahuun bitootessa 15 irraa kaasee boba'aan kamiyyuu gara naannoo Tigraayitti akka hin fe'amin himeera. Dura taa'aan waldaa buufataalee boba'aa magaalaa Maqalee obbo Kiroos Abbaay haaluma wal fakkaatuun buufataalee boba'aa 13 magaalattii keessatti argaman yeroo dhumaatiif boba'aan kan argatan torbaan 2 dura ta'uu dubbateera. Obbo Kiroos buufanni boba'aa abbummaan bulchan yeroo dhumaatiif boba'aa kan argate bitootessa 3 bara 2025 ta'uu kan himan yommuu ta'u guyyaa 28 dura akka ta'es haalaan lafa kaaheera. Haala hojimaata kanaan dura tureen garuu buufataaleen boba'aa hanga boba'aa barbaadanii ibsuudhaan dhaabbilee boba'aa dhiheessiif mallaqa kanfaluun boba'aan akka dhihaatu ni himan. Akka nuu fe'amu jennee gaafannee mallaqa ergineerra kan jedhanii fi mallaqni ergames achumaan akka turee fi buufataaleen boba'aa magaalattii erga mallaqa ergamee booda boba'aan akka hin argamnes gabaafameera. Konkolaattonni 22 gara Tigraayitti boba'aa fe'uudhaaf adeemsa hunda xumuranii erga jedhanii boodam Jibuutii dhaabbatanii akka jiran biiroon daldalaa fi dhimma shaammattoota naannoo Tigraay daayirektara kan ta'an obbo Kaasahuun dubbataniiru. Dhaabbileen dhiheessii boba'aa sababa konkolaattonni fe'atanii hin baaneef yoo dhiheessu dhaabbanni boba'aa dhiheessu turuun ammoo rakkoon kun akka hin furamne taasiseera. Akka daayirektarri dhimma fayyadamtoota boba'aa obbo Kaasahuun jedhanitti Jibuutii keessatti konkolaataa boba'aa guuttatan socho'uu fi gaaffii dhiheessiif deebii argatan isiniif hin hayyamne deebii hin argamne kan jedhuu fi akka jalqaban nutti himameera jechuun dubbateera. Torbaan lamaan darbaniif rakkoo boba'aa naannoo Tigraay seenuu irratti dhaabbilee mootummaa federaalaa waliin mari'achuudhaaf Finfinnee kan turan obbo Kaasahuun sababa boba'aa gara naannoo Tigraayitti galfamuu dabalatee deebii gahaa akka hin argannes dubbateera. Hanga ammaatti dhiheessii boba'aatiif maaliif akka dhaabbate gaafachaa jirra kan jedhanii fi deebii argachaa jirru quubsaa miti kan jedhan yommuu ta'u waan qabatamaa haala sirriin kan ibsuu miti jedhan Kaasahuun sababni boba'aa gara naannoo Tigraayitti galuun dhaabbateef qaamni odeeffannoo gahaa qabu hin jiru jechuunis dubbateera. Daayirektarri kuusaa boba'aa Jibuutii keessatti mudateen hanqinni boba'aa biyyattii mudachaa akka hin turre yoo himuu fi kanaaf naannoo Tigraay qofa osoo hin taane naannolee biroo boba'aan akka hin seennes kaaheera. Tigraay qofa osoo hin taane naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti boba'aan tokkollee akka hin seennee fi Gambeellaan akka naannootti litira 47 qofa argattee naannoon Amaaraa
naaftaa hanga tokko argachuu isaa hin oolu kan jedhuu fi gabaasichi garuu beenzila liitira 25,000 qofa argate jechuunis gabaasa keessatti katabeera. Naannoon Harariinis haaluma wal fakkaatuun boba'aan tokkollee hin seennee fi akkasumas naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godinni Kambaataa liitira 24,000 qofa argate jechuun gabaasa isaa kana keessatti akka deebiitti fayyadameera. Hanqina boba'aa irraa kan ka'e mootummaan dhiheessii boba'aa magaalotaaf dursa kennuuf murteessuu kan himan yommuu ta'u, Finfinneetti fedhiin boba'aa ol aanaan jira akkasumas fedhiin konkolaattotaa fi sochiin konkolaattotaa baay'een jiraachuu isaanirraa kan ka'eef bakka pirojektoonni mootummaa gurguddoon adda addaa argamanii fi ariifachiisaa ta'aniif dursa kennuudhaaf malee naannoo Tigraay qofa keessatti rakkoon kana fakkaatu hin jiru jechuun deebii deebiseera. Obbo Kaasahuun garuu dhiheessiin boba'aa guutummaan kan adda citee naannoo Tigraay qofa kan jedhuu fi kanaaf ammoo akka ragaatti kan dhiheessan odeeffannoo tamsaasa boba'aa dhaabbata dhiheessii boba'aa naannoleef dhihaatu irraa argadhe jechuun kaaheera. Sababii dhiheessiin boba'aa naannichatti adda citee wal qabatee dhaabbileen wal'aansaa fi dhaabbileen miti mootummaa namoota naannichatti qe'ee isaanii irraa buqqa'an gargaaran hojii isaanii raawwachuudhaaf rakkachaa akka jiran kaasanii Biiroon daldalaa fi eegumsa shammantoota naannoo Tigraay xalayaa guyyaa wiixataa adda cituu boba'aa kana ilaalchisuudhaan barreesseen deeggarsi namoomaa hospitaalonni fi ambulaansiiwwan dhiheessiitiif tamsaasa kana akkasumas tamsaasa qorichaa fi rakkoolee garagaraatiif kan itti fayyadaman akkasumas dhiheessii nyaataa fi qorichaa buufataalee buqqaatotaatiif taasifamuu rakkoo mudachaa akka jiru akeekkachiiseera. TPLF mootummaan federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa cabsaa jira jechuun himate. TPLF kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun mootummaan federaalaa dhimma bulchiinsa yeroo irratti kophaa murtee dabarsuun waliigaltee Piriitooriyaa faallessaa jira jechuun komii dhiheesse. Ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahmad pirezidaantii bulchiinsa yeroo muudamanii fi uummanni Tigraay kaadhimamaa akka eeru gaafachuu hordofee TPLF deebii kana deebiseera. Ibsa afaan sadii afaan Tigriffaa, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliffaatiin baasuudhaan karaa miidiyaa hawaasaa isaa irratti maxxanseen mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa cinatti dhiisuun murtee inni addatti dabarsu fudhatama hin qabu jechuun gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ifa godheera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad turtiin aangoo bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waggaa 2 turu xumuramuu isaa waan jiruuf hamma haalli filannoo gaggeeffamuuf hayyamu uumamutti bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon akka itti fufuuf labsiin jijjiiramaa jiraachuu beeksisee ture. Yeroo waggaa tokkoo dhufu keessatti pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannichaa nama ta'u ammoo uummanni karaa imeeliitiin akka filatu guyyaa kaleessaa barreessanii turan. Ibsi TPLF akka jedhutti pirezidaantiin bulchiinsa yeroo waggaa 2dhaaf ture erga kaafamee booda akkaataa bakka buusuun danda'amu irratti torbee darbe TPLF fi mootummaan Itoophiyaa waliin mari'ataniiru jechuun kaaheera. Koreen giddugaleessaa TPLF Jeneraal Taaddasaa Birruu pirezidaantii akka ta'an kan murteesse yommuu ta'u mootummaan Itoophiyaas kana fudhateera jechuudha dubbata ibsichi kun. Haa ta'u malee waliigaltee kana sarbuudhaan uummanni hoogganaa akka eeruuf waamicha muummeen ministeeraa kaaheen pirezidaantiin filamuun aangoon addatti ministeera muummeetiif kenname akka fakkeessuu fi faallaa waliigaltee Piriitooriyaa waan ta'eef fudhatama hin qabu jechuun warri TPLF deebii hatattamaa deebiseera. Yeroo turtii bulchiinsa yeroo waggaa 2 fayyadame kana xumuruuf garuu ammallee dhimma ijoo kan ta'e filannoo gaggeessuu waan hin raawwataminiif yeroo turtii bulchiinsa yeroo waggaa tokkoon dheeressuun akka barbaachise ibsa muummee ministeeraa kaayan keessatti eerameera. Mootummaan federaalaa dhimma naannoo Tigraay keessa seenuudhaan murtee akkasii dabarsuuf heera biyyaalessaa keewwata 62 muraa 9 akkasumas labsii lakkoofsa 359 muraa 1995 bu'uura godhachuun eeree jira. Waliigaltee Piriitooriyaa irratti mirga mootummaa federaalaatiif kennameen qajeelfama mana maree ministeerotaa lakkoofsa 533 muraa 2015 ilaaluun mootummaan federaalaa dhimma naannichaa keessa seenuudhaaf seerawaa ta'uu muummeen ministeeraa ibsa kaleessa barreessan keessatti eeraniiru. Ibsi TPLF ammoo mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsa dhaabsisuudhaaf hojjechuu dhiisee miira qaamolee mariitti jiran waliin galchuudha. Osoo hin taane keewwata seera sirrii hin taane labsii 359 muraa 1995 fi qajeelfama lakkoofsa 533 muraa 2015 eeru akka fedhetti kophaa murteessuu irratti argama jechuun himateera. Bu'uura waliigaltee Piriitooriyaa keewwata 10 jalatti eerameen bulchiinsi yeroo TPLF fi mootummaa Itoophiyaatiin hundaa'a. Kanaafuu bulchiinsi yeroo Tigraay bu'aa waliigaltee kanaati malee mootummaan Itoophiyaa addatti kan murteessu miti. Ammas faallaa waliigaltee Piriitooriyaa deemaa jiru jechuun bulchiinsi federaalaa komii irratti qabu himateera.
akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin yeroo ammaa kana silaa uummanni Tigraay mootummaa qabaachuu irraa kan ture yommuu ta'u, mootummaan Itoophiyaa qajeeltoo waliigaltichaatiin waan hin hojjenneef kun hunduu ta'eera jechuun Dabratsiyoon himateera. Waliigaltee Piriitooriyaa qaamoleen waliin mari'atan tokko isaan kamuu sarbuu akka hin qabne keewwata 3 jalatti eeruun kan ibse TPLF mootummaan Itoophiyaa kana cinatti dhiisuudhaan tarkaanfiiwwan hokkoraa fi jeequmsaa kakaasuun raawwachuu erga eegalee bubbuleera jechuunis komii isaa dabaleera. Mootummaa Itoophiyaa uummata Tigraay waaraa duguuggaa sanyii jechuudhaan ibse. Kanneen miidhaman kiisuun osoo irra jiru boba'aa fi meeshaalee gabaa kanneen mootummaadhaan kanneen hoogganaman akkasumas tajaajiloota garaagaraa naannicharraa kuteera jechuunis komii biraa barreesseera. Badiin haala kanaa saba tokkoon raawwatamu waliigaltee Piriitooriyaa qofa osoo hin taane seera idil addunyaas kan faallisuudha jira ibsichi kun. TPLF gochi mootummaa federaalaa uummanni akka jeeqamuu fi naannichatti akka hokkora keessa seenu taasisuu himatuun bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaatiin hoogganamaa ture garuu jeequmsa uumuudhaan irraa fayyadamuudhaaf socho'an murna TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu ta'uu himamee ture. TPLF ibsa kana keessatti nagaa eegsisuun aarsaa kan kaffalaa jiran akkasumas gaachana keenya kan ta'an hooggantoonnii fi miseensonni humnoota Tigraay olola jaarmiyaalee mootummaa Itoophiyaatiin akka yakkamtootaatti hubachaa jiru kan jedhe yommuu ta'u, ammas bu'uura waliigaltee Piriitooriyaa uummanni Tigraay miidhame hundi beenyaa argachuu akka qabuu fi kanneen yakka irratti raawwataman akka gaafataman gaafateera. Mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan naannichaa gara hokkoraatti geessan irraa of qusachuun hojii nageenya waaraa mirkaneessuu fi hunda fayyadu irratti akka xiyyeeffatu dhaameera. Jaarmiyaan kun nageenyaa fi misooma naannichaa mirkaneessuudhaaf kutannoon akka hojjetu kan ibsee fi waldhabdee walakkeessaa bara darbee irraa eegalee miseensota koree giddugaleessaa TPLF gidduutti uumame irraa kan ka'e paartichi yeroo ammaa kana murteewwan Dabratsiyoon Gabramikaa'elii fi Geetaachoo Raddaa gidduutti garagaratti bahaa jiruuf kan rakkachaa jirudha. Ajajoonni waraanaa Tigraay ji'ootaaf hundarraa walaba ta'anii kan turan irra caalaan isaanii murna Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu deeggaruu erga ibsanii booda muddamnii fi sodaan naannichatti hammaatee ture. Dhiheenya gara Finfinneetti imaluudhaan ibsa kan kennan obbo Geetaachoo Raddaa gaafii isaaniif ka'eef gara Tigraayitti deebi'uudhaaf gaafii itti dhihaateef eeyyennan deebi'a walgahii ministeera muummee waliin qabu xumuruun qaba guyyoota dhufan keessatti walgahii biroos qabam jalqaba torbee dhufuu gara Tigraayitti nan deebi'a karoorri koo kanuma jechuun dubbatee turuun ni yaadatama. Tigraay keessatti waldhabdee fi walitti bu'iinsi ji'oota dheeraa fi daran hammaataa dhufe uummata waraanaa hamaa waggaa 2 irraa hanga ammaatti hin dandamanneef yaaddoo guddaa uumeera. Sa'aatii 24 darban keessatti jiraattonni Gaazaa 38 haleellaa Israa'eliin ajjeefamuun himame. Haleellaa Israa'el bifa haarawaan Gaazatti geggeessaa jirtuun sa'aatii 24 darban keessatti qofa Filisteemonni 38 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Gaazaa wabeeffachuudhaan miidiyaan Israa'el Haaretz gabaaseera. Kanneen du'aniin alatti namoonni 124 ammoo kan madaahan yommuu ta'u, torbaan dura Israa'el bifa haaraan Gaazatti haleellaa geggeessuu erga eegalte jiraattonni Gaazaa 800 ol yoo ajjeefaman 1700 ol kan ta'an ammoo madaahaniiru. Erga waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti bara 2023 eegale as ammoo Filisteemonni 50,000 fi 183 yoo ajjeefaman gara 113 ol kan ta'an ammoo madaahuun ni beekama. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu ji'a amajjii keessa mallattaa'ee cabuu hordofee Israa'elii fi Hamaas quba walitti qabaa jiru. Har'a ammoo jiraattonni Gaazaa dhibbaan lakkaa'aman karaa bahanii galaniin lubbuu isaanii dhabaa jiraachuunis ni beekama. Humni waraanaa Suudaan magaalaa Kaartuum guutumaa guututti to'achuu labse. Humni waraanaa Suudaan magaalaa guddoo biyyattii kan taate Kaartuum guutumaa guututti akka to'ate beeksiseera. Ajajaan humna waraanaa Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan buufata xiyyaaraa har'a humnoota RSF harkaa baafateetti magaalaa Kaartuum harka humnoota kanaa irraa akka deebisanii to'atanis ifa godheera. Masaraa mootummaa duraan harka RSF tures kan daawwatan yommuu ta'u Kaartuum walaba baateerti jechuun dubbateera. Waraanni humna Suudaan torbaanota kana masaraa mootummaa humnoota RSF irraa erga fudhatee booda saffisaan mo'achaa akka jiru dubbatama. Humni addaa kunis ebla bara 2023 irraa kaasee iddoowwan ijoo kanneen akka wiirtuu muummee buufata waraanaa biyyattii, buufata xiyyaaraa fi masaraa mootummaa dabalatee magaalaa Kaartuum harka caalu to'atee turuun ni yaadatama. Yeroo dhihoo as garuu haleellaa humni waraanaa biyyattii irratti bane dandamachuu hin dandeenye kan jedhaa jiramuu fi iddoowwan qabatee gadhiisee bahaa jiraachuunis beekameera. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun keenya kan ammaaf simbiraan gahaa turre asuma irratti dhaabbateera. Hanga xumuraatti waan waliin turtaniif galatooma.